biyya biraan qabnu biyya har'a obbolaan lamaan wal haatee biyya balleessite. Artiin ayyaana qabdi beekta. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artiistii miti beekta. Ajaa'iba guddaadha. Galaanaa gaaromsaa Teedii Afrootiin kadhaa dhuftee asitti haftee yoo jedhuun yoo sangee ta'uun immoo nuti leencaannu moo'uu hin dandeessu jechuun deebisaa laateefii jira. Albamii Teedii Afrooti bana baasee fi uummata ittiin tuttuqe akkasumas ammoo mootummaa ittiin tuttuqe irratti artistoonni Oromoo deebii cimaa laataniiru. Sirbi artistoonni Oromoo edda deebisaadhaaf laatan kun dubbii waggaa 6 dura artist Haacaaluu Hundeessaa dubbate nama yaadachiifti. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa. Akka jirtanitti nagaan keenya isin haala qabu jenna. Egaa ammaas deebinee dhufnee jirra. Arras deebii cimaa artistoonni Oromoo Teedii Afrootiif kennan irra dhaabbanne gabaasa tokko hojjechuuf dhufne. Jalqaba irratti warri YouTube keenyaaf haaroo taatan subscribe godha. Kanneen duraan hordofaa jirtan galatooma mallattoo bilbilaa subscribe cinaa jirtu ammoo walumaa gala notificationii banadhaa isiniin jenna. Gara ijoo teenya dubbiitti yookaan waan irra dhufneefitti yoo isin dabarsinu artistoonni Oromoo guutummaatti Teedii Afrootiif deebii laachuu irratti argaman. Sirbi Teedii Afrooti bana gadhiise ijoo ta'e akkuma itti fufetti jira. Sirbi kun gadhiifame turtii sa'aatii 24 jidduutti yoo xiqqaate nama miiliyoona 40 ilaalameera. Seenaa aartii Itoophiyaa keessatti miti. Taateen kun seenaa aartii addunyaa keessatti addaa jedhamee galmeeffamee jira. Waa'ee albamii Teediitiin wal qabate. Albamiin Teedii kun Itoophiyaatti ammoo ijoo dubbii ta'ee jira. Keessumaa Oromoo biratti muffii jabaa uumee jira. Dheekkamsa guddaa kaasee jira. Uummanni qeequu irratti argama. Akkamitti akka Teediin ammallee jijjiiramuu dadhabe jee uummanni lolaa jira. Sababiin isaa sirbi gara dhumaatti irratti inni gadhiise dasxal kajuu kan uummata tuqus jedhame kan mootummaa tuqus jedhame mootummaa akka fedhe godhuudhaaf mirga qabaa garuu uummata Oromooti wajjin Teediin amalaaf qabaa yeroo baay'ee walitti bu'a. Ammallee amala san hin jijjiirra kanaaf uummata wajjin walitti bu'ee ammaas uummanni isa mormaa jira jechuudha. Sirba dasxalii inni baase sanarratti yookaan albamii keessaa dhimma magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffatee hojjetee wal qabate artistoonni Oromoo deebii laachaa jiran. Mee jalqaba irratti Teedii maal jee kan jiru akkuma kaleessa isin yaadachiifna. Teediin albamoota 18 hojjete. Albamoota kana keessaa sirbi inni gara dhumaatti gadhiise yookaan sirbi isaa tiraakiin tokkoffaan Addis Ababa Adoo Shaggaruu Inkwaan Shaggaruu የሁሉ አይደለም ወይ ሞላው ሀገሩ በፍቅር ጠርተው ከዳር እስከ ዳር መሀል ገቡና አቆሙን ከዳር bakka jeetana bakki artistoonni Oromoo deebii laataniif asitti Finfinneetti nu hunda gamaaf gamanaa walitti nu yaamanii haa ta'u malee jidduu seenanii nu moggaatti dhiibanii yookaan nu darbanii haala xarafarrattichi nu gatanii jechuu barbaadeetinne. Dhimma kana ilaalchisee artistoonni Oromoo gurguddaan eda keessuma mahal gabbuunnaa aqoomuun kadar waan ji'a kanaaf artisti Galaanaa Gaaromsaatii fi Yoosangee ta'uun deebii cimaa laatanii jiran. Artistoonni Oromoo kun akkuma beektan artistoota Oromoo guddoo jaallataman uummata biratti fudhatama guddaa qabanidha. Uummanni baay'ee isaan jaallata ture. Ammallee artistoota kan uummanni ni jaallata jee amana. As dhiyoo artistoonni kun walii yaadachiisumaa fi qaama mootummaatii wajjin walii galanii hojjechuu irratti argamu yookaan mootummaa amma jiru wajjin hojjechaa jiru. Artistoonni kun hiriyoota Haacaaluu Hundeessaa turanii namoota gurguddoo turanii artistoonni haga isaanii ammatti Oromoo keessa dhageettii qaban ni jiran jee guddoo nama nu'an illeen keessumaa yoo saniif Galaanaan artistoota addaati aartii kennaa ni qabanii waggaa tokkoon guunne eega mootummaa waliin hojjechuun isaanii beekame as hedduun turre walumaa galatti yeroo dhiyoodhaa mootummaa wajjin hojjechaa jiran kanaafillee hanga magaalaa Jimmaa deemanii misooma mootummaan godhaa jiru ilaalaa turanii hojii mootummaa daawwachaa turan tibbana haasawaa hunda taasisaa turanii ummataaf nageenya akka bu'u waamicha godhaa turanii kanaafis koonsartii faana nagaa mootummaa waliin ta'anii kutaalee Oromiyaa garagaraatti qopheessaa jiran jechuudha Yoosanii fi Galaanaan. Yoosanii fi Galaanaan mootummaa waliin hojjechuu erga eegalanii waggaa osoo hin guutin sirbi Teedii Afroo ba'ee sirba Teedii Afroo kanarratti sirbi kun dheengadda gadhiifame kaleessa battalumatti walaloof yaadaloo barreessanii qopheessanii uummatatti gadiin bahanii eda sa'aatii gara sa'aatii 7 natti fakkaata halkan walakkaa gadhiisan. Sirbi kun halkan walakkaa gadhiifame egaa uummanni cinaan tokko rafe guddoo ilaalamaa jira. Guddoo waa'een isaa ijoo dubbii ta'ee jechuudha. Mee sirba kana keessatti akkamiin deebisaa kennan kan jiru haa ilaallu. Jalqaba irratti sirba kana Yoosangee ta'uuniif Galaanaatu waliin dalagee barreessaan walaloof yeedaloo tanaa Qaaneenus Baayisaa akka ta'e ibsamee jira. Walaloof yeedaloo isaanii keessatti deebisaa yoo Teediif kennan keessuma mahal gabbuunnaa aqoomuun kadar isa juusanaaf deebisaa yoo kennanii Galaanaa Gaaromsaa sirba kana keessatti fedhiin Teedii Afroo beekamaadha. Itoophiyaa duriiti.
sirna kaleessaati keessumaa Minilik yookaan Haile Sillaaseedha. Asirratti deebii kenneen galaanaan biyyi arwee gadoodee dabalee siichi hin deebitu sirni kalee qoreen kan baasan qoreedhaani soba hin boo'innaa jedhaani. Asitti ergaa isaa jabaan qoreedhaan baasanii waan kaleessaa waanuma kaleessaan deebisanii si'achi ammoo sirni kaleessaa ni deebiti jettee hin eeginii teedii jechuu barbaadeeti. Inni jettuun sobaa yookaan namoonni waan kun sobaa jechuudhaan yookaan dubbiin teedii sun sobaa jechuun itti naaf himtan Galaanaa Gaaromsaa laalmachii jibbaa jidduu galan jetteetti qe'ee namaa dhuftee jeen. Teedii Afroo Mahal Gabbunaa Aqoomuun Kadaar gaafa jiru laal jibba inni facaasaa jiru. Ifiifuu qe'ee namaa dhufee amma jibba facaasaa jira Galaanaani. Tuulamtichaa bar qacceen koo daalattiidhaa barqe'een koo jidduu galannaan jettaaree kadhaa as dhuftee hafteetoo jeen Galaanaa Gaaromsaa. Ergaan isaa baay'ee jabaa ture. Dhugaa dubbachuuf ani qacceen koo Tuulamaa asirratti dhaladhee guddadhe ati immoo har'a dhuftee kaleessa kadhaa dhuftee asitti haftee jidduu galanii nu moggaatti nu dhiiban jettaayii jechuun deebisaa laatee fi walaloo jajjaboo as keessa jira. Birbirsi gooroo caffeen araaraa seenaaf seeraanuu xiyyaa jechuunis Teedii Afroo akka waan magaalaan Finfinnee irraa dhiibameetti waan dubbate sanaaf deebii jabaa kennanii irra caalaatti ergaa inni irratti xiyyeeffate dhimmuma Mahal Gabbunaa yookaan jidduu tanatti seenanii nu ammoo moggaatti nu dhiibanii isuma jee sanaaf deebisaa kenne. Afaan tokkicha aadaanis tokkicha amantaanis tokkicha jedha cafaqee mootoomuu fadhaa walaloo isaa keessatti Galaanaa Gaaromsaa. Fadhiina Teedii Afroo inni nuti beeknu sirna kaleessaa ni jaallata. Afaan tokko sirni kaleessaa aadaa tokko amantaa tokko ortodoksii. Kanaaf Galaanaanis gaafa deebisaa kennuun inni afaan tokko akkasumas amantaa tokko fedhaa. Isa bira dabree cafaqee mootoomuu fedhaa. Kanaafan didee faajjii keetiin carqii jedhaa walaloo isaa keessatti. Akkuma kaleessa tuyne Teedii Afroo ammallee wanti inni jijjiirin tokko sirna kaleessaa jaalachuu isaati. Alaabaa biyyattiin amma qabdu agartee urjii qabdu walqixxummaa sabaaf sablammoota agarsiiftu teediin ammallee hin fudhatu. Kanaafan didee faajjii keetiin carqii jedhaa jechuun ammoo alaabaa inni amma leellisu sirna durii tanallee deebisaa kennaafii jira Galaanaani. Akkasumas Yoosan Geetahuun illee sirba kana keessatti kan dhaga'amu keessaa tokko isa teediin biyyi duuteetti jedhu sanaaf deebii laatee inni duuteetti yoo jedheyyuu biyyi ni jiraachaa jirtii jechuudhaan Yoosan Geetahuun illee walaloo keessatti kaasee jira. Abbaa biyyaa wallaaltee daboo jibbaan maraattee aduun addeessan taatu adalli leencammootu jeen. Agartee ati abbaa biyyaa wallaaltee daboo jibbaatii maraattee jettee dhiidhaaf deebii kenne akkasumas ammoo aduun addeessan taatu adallis leencammootu nuti leencaan ummootu jechuu barbaadeetii teedhiidhaaf wayita deebii kennu. Galaanaan ammoo tokkummaa naan jedha harkaaf harka muree jechuun teediin abadan tokkummaa Itoophiyaa leellisuu akka hin dandeenye teediin abbaan inni jaallatu yookaan sirni inni kalee isaa amma jaallachaa jiru kun sirna harkaaf harma muree akka ta'e deebisa keessatti kenneefii jira. Walumaa galatti artistoonni Oromoo ergaa takka dabarsuudhaaf jecha daqiiqaa 4 sirbanii an akka kiyyaatti deebii kennuun guddoo hamaadha jedhee sin amanu garuu yeroo isaa hin turre hin fokkiseesi. Deebii kennuu kanaan wal qabatee namoonni baay'een yaada mataa isaanii kennaa jiru. Hedduun namoota artistoonni Oromoo sadarkaa kana gabba'anii yeroo tanatti teediidhaaf deebii kennuun qaaneessaadha. Kun maqaa sabichaallee nyaachuudha jechaa jiru. Dhugaan deebii kennuun waan qabu ture yeroon isaa xiqqoo silaa ture dho'isatti fakkeenyaaf akka hin yaadamnetti yoo deebii kennu waan qabu ture. Fakkeenyaaf jarjarumatti guyyuma tokko jidduutti gaafa deebii kennanii inumaayyuu teediidhaaf piroomooshinii biraa dalaguu fakkaata. Hedduun tolu ture. Dhugaas dubbachuudhaaf yeroon isaas hin geenye ture. Isa bira kutee walaloof yeedaloon artistoonni Oromoo fayyadamanii akka teediitii miti. Fakkeenyaaf teediin gaafa sirbu mee eenyutu akkasitti ifa godhee waan kana hiikkachuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni baay'een yoo siyaasatti hiikkatan dubbii teedii bafiqirxaatoo kadaaris kadaar Mahal Gabbunaa Aqoomuun Kadaar kajee kana nuti amma fakkeenyaaf teediin magaalaa Finfinnee irraa akka dhiibameetti haa hiikkannu. Artistoonni Oromoos akkasitti haa hiikkatanii. Namoonni siyaasaa dubbii teedii tan akkamitti hiikkatanii teediin Abiyyi Ahmadiif sirba kana sirbee Abiyyi kaleessa jaalalaan warra biyya alaa jirus warra siyaasaa warra akka Taammaany Bayyanaa fa'a warra dabalatee waamee magaalaa Finfinneetti jaalalaan boodarra ammoo isaan kana ganee kana ibsuudhaaf sirba kana sirbee jaan namoonni siyaasaa. Warri akka Galaanaa Gaaromsaatiif nu dabalatee garuu teediin sirba kana kan sirbee fi magaalaa Finfinneetti wal qabatee akka magaalaa Finfinnee irraa moggaatti dhiibameetti sirbee jennee fudhanne. Kanaaf teediin sirba kana keessatti waan lama dabarse ifaa miti jechuudha. Sirba kana waan magaalaa Finfinnee irraa dhiibameetti fakkaateef sirbee ifaa miti.
sirba kana warra siyaasaatiif sirbi ammayyuu ifaa miti jechuudha. Maaliifuu dhokotaadha jechuu ergaan isaa baay'ee isaa dhokota. Artistoonni Oromoo gaafa deebii kennan ammoo ergaawwan akkasii dhokotaa sanaan xiqqoo turanii deebii kennuutu irra gaarii ture natti fakkaata. Ergaan isaanii baay'een ifa. Fakkeenyaaf artistoonni Oromoo kun baay'ee jaallatamanii uummata keenya bichaa miti. Sabaaf sablamoota biratti sirbi isaanii guddoo dhaggeeffatama. Gaafa isaan ifatti ba'anii teediidhaan soba hin boo'innaa jedhaanii jidduu galannaan jetti qe'ee namaa dhufte. Gaafa jaanii ifatti deebii akkasii kennan xiqqoo artistoota Oromoo turaan tolu jee amanaan mataan kiyya. Namoonni baay'een illee hin fudhanne maaliifuu walaloo fi yeedaloon isaanis dirree teessi deebii isaan kennan dirree teessi yeroon isaan deebii kennan guyyuma tokko keessatti baay'ee isaa konfiyuus jarumaaf piroomooshinii yookaan teediif piroomooshinii biraa waan dalagan fakkaata dhugaa dubbachuu fi yeroo isaas hin turre. Asirratti waan tokko dagachuun gaarii miti. Artistoonni Oromoo lafaa ka'anii deebii isaan kennine yookaan lafaa ka'anii akkasumaan hin sirbine. Mootummaatitu waan kana godhe eeyyeen mootummaatitu akka jara kun sirbu godhe. Fakkeenyaaf akkuma jenne waggaa tokko hin geenye artistoonni Oromoo kun erga mootummaa waliin hojjechuu eegalan mootummaa duraan mormaa turan. Fakkeenyaaf Bulloon sirba mootummaa irra sirbameedha. As dhiyoo immoo artistoota Oromoo mootummaan walitti qabatee akka ijoollee daa'imaatti taphachaa jira. Artistoota uummata bira jaallataman kana fuudhee artistoota gurguddaa kana akka ifii barbaade godhu jira. Fakkeenyaaf sirba kana guyyaa tokko keessatti deebii callisanii kennan. Dhugaan jiru tokkichi mootummaan sirba kana keessa bakka 100 tuqame. Teediin albamii isaa keessa mootummaa deddeebiin tuqe. Kanaaf mootummaan maal godhee artistoota Oromoo teedii afaan buusee jechuudha. Isayyuu deebii ifaa akka kennan haasawa jechuudha. Already haasawaan akka deebii kennanii damma kun walaloo fi yeedaloon ifaa dirree teessi waan ta'eef. Mootummaatitu teedii afaan dhaabee jechuudha. Akkasumatti sirbine artistoonni Oromoo kun. Artistoonni Oromoo kun mootummaa waliin yoo hojjetanillee sirba mataa isaanii kan ifiifitti yaadanii hojjetan silaa ta'e uummanni baay'ee jaallata. Amma kun deebii dirree tana mootummaatu godhaa jeeni godhan. Uummata biratti kabajaan isaanii gabbuu ta'e uummanni baay'een sirba kana mormuu jira maal goota gaa. Ana dabalatee hin fudhanne amma fakkeenyaaf guddoo silaa deebii kennuun hamaadha jee nama takka turaniiti walaloo fi yeedaloo dhokotaadhaan deebii kennan ture. Garuu haasawaan deebii kennuun maali? Artistoonni gurguddaan kun irraan tolu ture jechuudha. Dubbiin artistoonni Oromoo mootummaan dhiibamanii deebii kennuutuun garuu jecha Hacaaluu Hundeessaa waggaa 6 dura dubbate nama yaadachiiftu osoo lubbuun jiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa dubbii tana dubbatee torbaan itti aanu hojjeeffame. Maal jee Hacaaluu yeroo sana ati bitamtee jirta mootummaa wajjin hojjettaa jennaani an artistii mootummaan bituu miti yookaan qaamni siyaasaa bituu miti jee. Dhugaa tokko ni jira jee. Artistoota Oromoo baay'ee silaa arra dandeettii addaa qaban kan ammoo OPDO'n fuutee hogguta akka misoomarra sirba hogguta akka namaaf deebii kenna hogguta akka akkas taa'ettee OPDO'n itti taphattu jira jee. Anarra artistoota akkasiitii miti. Artistii waan ifiifitti amane mataa isaatiin itti yaadee dalaguudha. Hacaaluu Hundeessaa wanti uummata bira jaallatamee fi waan isatti fakkaatee hojjeta mootummaadhaaf hin hojjetu. Fakkeenyaaf Hacaaluun gaafa dubbii san dubbatu maal jee ani artistoota mootummaan ergatu miti. Abadan mootummaan naan erganne mootummaan na ergachuus hin danda'u. Artistiin tokko kan mootummaan ergatu artistii ta'uu hin danda'u. Artistiin mootummaan ergannaan kutee yookaan paartiin siyaasaa takka qaama mormituu ergannaan artistiin tokko kutee jechuun qaama tokko deeggaraa jechuudha. Kanaaf uummata biratti dhageettiin isaa zeeroo ta'aa deemaa jechuudha. Dubbii Hacaaluu Hundeessaa kana dhaggeeffadhaame. Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa. Ka sagaleen ajaa'ibaa biiftuu Oromiyaa keessa jedhe burqaa burraayyuu jedhe. Hawwisoodhuma mootummaan akka aadaaf turizimii of jalatti qabate artistoonni achi jalatti jiran hacuucamaadha beektaa. Aartiin muudii barbaada. Artiin ayyaana qabdi beektaa. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen OPDO kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte. Biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waami sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa. Kanachi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisoo keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti. Walumaa galatti ergaan Hacaaluu kana ture. Bakka artistiin tokko qaama biraatiin ergamee gaafa sirbu akkuma amma Yoosan Geetahuuniif Galaanaa Gaaromsaa ta'an kana mootummaan ergamanii yoo sirbaman kabajni uummata biraa qaban gabbu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf Galaanaa fi Yoosan namoota baay'eetu jaallata. Oromoon baay'ee ni jaallatan.
waan mormaa turaniif miti. Waan keessa isaanii jiru waan itti yaadanii sirbaa turaniif. Har'a hoo hin jiran bakka san. Ammas Teedii Afrootiif deebii kennuun rakkisaa miti. Akki itti kennan garuu dogoggora qaba. Jarjara taakka lammaffaa walaloof yeedaloon baay'ee ifa ture. Akkasitti hin tolure artistiirra. Aartii kan jaamu maalin isaantu nu caalaa beekaa. Dhokotaadha mataan isaa. Wanta dirree akkasiisan kennanii xiqqoo kabaja uummata Oromootiif illee gaariin turre dhugaa dubbachuu fi Teediidhaaf silaata akka turanii itti yaadanii dhokoysanii jabeessanii isayyuu jiraame Teeduma mataa isaa konfiis godhuu qaban ture. Amma if tuffachiisan already uummanni keenya isaan tuffate akkasittiin beekan. Argee jira yaada namoota baay'ee ilaalaa turan. Edarraa jalqabee isaa torbarraa kaasee hanga ammaa karafee ka'utti yaada namoota baay'ee ilaalaa turan. Namoonni baay'een artistoota Oromoo lamaan kana mormanii jiran. Yeroo isaa hin turre. Even qaamonni mootummaa keessa jiran illee. Haa ta'u malee mootummaa federaalaatu dhiibee waan kana naqee artistoota kabaja isaanii zeeroo godhee jechuu kana isin akkamiin ilaaltan yeroo gaarii. Biyya biraan qabnu.